Guyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaan qabadhee dhufee jira. Keessummaan kiyyaas Dr. Uddeessaa Keerrooti. Ani kan qopheesse isinii dhiyeessoo Shannaa fi Goljaati. Daqiiqaa muraasa keessatti haala Oromiyaa fi siyaasa Itoophiyaa irratti marii gabaabduu sii qabadheera. Marii gabaabduu sanarratti Dr. Uddeessaan waan gaarii isinii ibsu jedhee yaada. Sirba yaa obboleessa jedhu kanaan booda walitti deebina. Dhihaadhaa wayyamaa sheeriif laayikii gochuun dagatina. Ulfaadha. Ilamena dagesan Ukande bisiga bisa bakana Yosi bintane Yo indandenye Obokoti nukeni furtubi yakana Isin Ilame ya Kiro hakabi Kiro maka adaba fata Isin Ilame ya karre Ilma bagadafi Ilma bagara adaba fata Si Gafi sabura Si Anura pinpinne Si Malif nundebi Si Malif sirratura Si Mafadara nyata Si Mafadara nyata Si Lammi kan kee gatte Si Orma jala kata Si obboleessa Ilamena dageessan Yookaan deebisi gaaffii saba kanaa Yoo si bintane Yoo hin dandeenye Yeroo kootti nuu kenni furtuu biyya kana Waatoo jala waatu jira Lammii wal gorsi lakkii yafira Oromoo wal gorsi lakkii yafira Sittin taane ana mana ilma yartuu warra sodaatti galaan Sittin taane ana mana ilma yartuu warra sodaatti galaan Ofin taane ana mana ilma yartuu warra sodaatti galaan Lammiin taane ana mana ilma yartuu warra sodaatti galaan Saban taane ana mana ilma yartuu warra sodaatti galaan 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 Nu ajjeese sachee bira dhang Yoo nu hiitees juwaar bira dhang Afaan mannu Oromoo nu to'ata qabna Abiishee mormaa gadi awwaalanii Goota beekamaa nu jalaa nyaatanii Abiishee mormaa gadi awwaalanii Haatee hundeessaa nu jalaa nyaatanii Soobaan dubbannee kuni dhugaadha Warri soddaatees jarri budaadhaan Soobaan dubbannee kuni dhugaadha Warri naftanyaa suni budaadha Finfinnee keessatti diqaalota dhala Lammiin koo rakkate qarqara lagaa kun sharaatti gala Oromoo rakkate qarqara lagaa kun sharaatti gala Dhugaadha Irraa qaabii balbala kee Ibichi dallaa dhiige Ibidda qaba amaalli kee Uummata sodaachise Akkam goona amala kee Nama jeeqa jaalalli kee Amma jaalala atuun beekattu Jaalalaaf jibba addan baafattu Gaaffii uummata hin kunuunfattu Imma jaalalaaf kan bakkee dabdu ati kan bakkee dabdu
ati kan bakkee dhabdu ati kan bakkee dhabdu ati kan bakkee dhabdu akkamiin si faana jiraatu atoo nama guddaa akka jibbamte sabaan guduunfamte garuu quba qabdu abbaata bitabbooma sirreessi hamalakee si sossoomne jaalalaatu atoon qabdu amala si sossoomne jaalalaatu atoon qabdu amala mallasarraa dhaalee ajjeefamuunoo dararamuunoo yaadhiiroo marsaan nutti caalee mallasarraa dhaalee ajjeefamuunoo dararamuunoo yaaqeerroo marsaan nutti caalee mallasarraa dhaalee rifeensa goggoga faashkoodhaan aadamuunoo yaadhiiroo marsaan nutti caalee. Yoyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bakka deebinee jirra. Dooktar Uddeessaa Karroo keessummaa kennaa haariyaa miti. Yoyyaa inni dooktar. Yoyyaa ishee akkam? Nageenyi badhaadha. Balaa. Gaansaa ishee. Haata Waaqayyo. Hayyee dooktar sududumaan gara gaaffii fi deebii kennaatti deemna. Dooktar biyya keenya keessa waan deemaa jiru numa hubatta jedheen abdadhaa. Fakkeenyaaf godina Gujii keessatti torbaan kana warri biltsiginnaa maqaa leenjii ce'umsaatiin jedhuuni bakka tokko tokkotti uummata walitti qabaa jiru. Fakkeenyaaf bakka Daraartuu jedhame Biluu akkasumas bakka tokko tokkotti Oromiyaa godina Gujii kana keessa namoota walitti qabannee ce'umsaa fi jijjiirama jedhanii waa'ee jijjiirama waggaa lamaan geera seenaa nuti akkam isaan jijjiiramni kun waggaan haarfamaa deema jijjiiramni isaanii kun meeshaa kanarraa wanaa jedhu dooktar. Galatoo gaashe jijjiiramni dhugumaa tosila jijjiiramni jiraate waan dansaa barsiisuullee waan gaarii yeroo barsiisan beektaa ammeen nan qabdu garuu maan barsiisanii maaniif barsiisanii waan jedhaa yoo laalle akkuma dhaggaa jirtu biltsiginnaan dhuguma yoo biyya sani guddisuuf badhaadhinsuuf teete wanni gadi aanteen nami tolchuu hin qabne lola eegii lola deemsittee maaliif akka dhaabattee afaan callaa adoon ta'in hojiin dhaggisiisaa jirti. Kana waan badee sobatti soofachuu malee wanni biraa waan jirti jedhee laalu ani waa isinii waan nama amma wanni namatti barsiisanus hin jirtu wanni barsiisanuufis hin jirtu yoo lolaaf teete loli akkasuma nama loltuu yoo qabaatanii waan lolaa barsiisuu malee eegii lola deemsittee wanni biraa wanni bu'aan isaan fidan qabatamatti akka hin jirre ragaa guddaa jechuudha. Kanuma jedhu barbaada gabaabumatti. Tarii yeroo kana keessatti dooktar laalmi COVID-19 akka malee koronaan kun deemaa jira. Namoonni isaan walta qaban sun baay'ee walta siqanii taa'anii jiru. Maaksii lafaanii keeyatanii jiranu. Garuu waa'ee sirnaa barsiisnaa jiruuni. Waa'ee sirna minilikii kana sirriitti barsiisuu barbaadu na fakkaata. Inni kuni fudhatama qaba. Namoota koronaa kana keessatti maaksummaa ittiin kennine waan ofirraa dhibee kana qolatanu hin kennine aduu fakkaannaa fi waa'ee biltsiginnaa barsiisne bakka kana qabnee jedhaa jiru. Uummata isaan barsiisan kanaaf maaksii ittiin kennine handi sanitizeriin qabanu uummata kana cadhisanii walta qabuun baay'ee uummata kanarratti yakka hojii hin ta'uu laata dooktar? Egaa isaa miti amma dubbiin amma fakkeenyaa fi waan ta'uu malee adoon ta'in waan ta'aa jira waan wal fakkaataa wal haasa'uu barbaachisa. Amma fakkeenyaa fi nami koronaa wanni sodaatanuu fi dhukkuba nama ajjeesaa miti. Dhukkuba sanirraa fi haleeluu akka namni baay'een hin duune akka namni baay'een dhukkubsanne akka namni baay'ee dhukkuba nama tokkorra nama tokkotti hin dabarre silaa akkasii miti.
Nami immoo qawweenuu boombiinuu hoppilaa kaasee nama ajjeesaa jiru waan dhukkubaa itti lakkiseera jechuudha. Nutillee waan dhukkubaa haasa'uu qabna. Maaliif nama ka dhukkubaan du'uunis yoo dhukkubisi qabee ati adoosillee yaaluu dhabanii yookiin duutaa yookiin hattaa chaansii wayii qabda jechuudha. Amma namni lola deemsisaa jiru waan dhukkubaa sadarkaa sanatti waa haasawamayyuu mootummaan sun attenshinii namaa gara biraatti dabarsuuf yookaan attenshinii daayivartii godhuuf san deemsisa malee dhuguma waan san deemsisuuf himoon. Maaliif mana gubataa jiru waan mana faaya mana keessaa odeessuun barbaachisu qara mana gubatu ibiddarraa dhaanfuu si barbaachisa. Ibidda si gubaa jiru akkamiin akkati gara fuulduraatiif qabeenya argattee guddaatti sooromtu haadhawuu qabdu qara ibidda si gubufirraa fuudhuu qabdu. Kanaafi waan waliin madaalle waan amma isaan jedhan sanis waan akkasiis amma sadarkaa sanirra hin jirtu amma biyyi sadarkaa sanirraa gadi buutee sadarkaa boombiin nama ajjeesaa jirtu hooppilaan samaayirraa boombii namatti darbataa jiru attamiin boombisa walitti darbachuu dhaabachiinna yaada jedhu dura dursee sanirratti xiyyeeffatuu qabammoo namni biyya san jiru hundumtuu. Ulfaadhu Dooktar mee waa'ee koronaa irratti kaasaa jira. Maaliif uummata kana maaksii ittiin kenne asii baasanii daayirekti waan kana deebisu maaksii ittiin kenne uummata kana isaan TPLF waliin sanittiin dhufna. Uummata godina Gujii kana keessa walta qabanii waa'ee bilisiginnaa barsiisneedhaan kana maaf yoo xiqqaate maaskii mootummaa isaanii maaskii illee hin qabna jedhanii maaskii soon kenne waltajjii uummata maaf walta qabuun barbaachisa. Isa kanarraa wanaa jedhi daqiiqaa tokko keessatti. Kun beekaa doosila akka mootummaa dhuguma mootummaa dhugaa mootummaa uummataa dhaabatti mootummaa uummati filate mootummaa uummati filate callaa adoonti mootummaa dhugumaan biyya san nama keessa jiruuf aantummaa itti dhaga'amtu teetee waa ati jettu kana amma waa akka koronaa waa adda addaa waan nama uummata mudataa jiru waa akkasiitiif dhimmamuu qabaa jedhanii yaadama. Mootummaan kun garuu dhimma uummata saniin qabu. Inni attamiin barcumaarra turraa, attam goonee somnaa, attenshini gara biraa asii achi bunnaa asan irratti xiyyeeffateera. Amma hin bannamoon jiraanna yaada jedhu attamiin jiraannaadha malee attamiin uummati akkamiin dhukkuba kanarraa saaxilamuu qaba akkamiin irraa eegna yaada jedhaa kun fagoo jira kun. Wanni amma wambadee warri amma maafiyaan arkiiloo jiru sun yaada kana keessa hin jiru. Dhimma hin qabanu isaanii. Ati jechumaaf jetta malee isaan kadiree isaanis namni biyya san keessa jiru nama biyya san bulchina jedhee odeessu suni waan keessattuu waan sabaaf sablammoota biyya san keessa jira dhimma hin qabanu isaan attamiin achi turraa yaada jiru irratti xiyyeeffatanii gabaabumatti. Ulfaadhu wayya bakka naa deebiste amma gaaffii an fedheef. Jarri kun dhimma uummataa kan qabne hin beekama. Anis sirra jechuu barbaada. Bakka jijjiirama hin jirretti jijjiirama jedhanii jijjiirama teetu ciccirama teetu wanni jira naan galu. Yoo ciccirama teete okay ciccirama jedhanii waa'ee ciccirama barsiisuun ni danda'ama. Jijjiirama maalitti jijjiiraminuu jalqaba. Waa'ee jijjiirama haasa'uu fi Oromoon amma keessa hin jiru maaliif hayyoonni Oromoo madaalaa jirti. Ogeeyyiin namoota Oromoo ta'anii abbootii qabeenyaa Oromoo manidhaatti guuranii jijjiirama jedhanii Oromoo sobuu yaaluun kun fudhatama qabanatti han fakkaatu. Mee haa ta'u gaaffii kiyyatti aanucha mootummaan uummataan lole ni mo'ata. Waraana amma deemaa jiru kana waraanni ofii warri ofiin of bulchina jedhu fi warri aadaa minilikii deebisna jidduu aadaa minilikii sirna minilikii lafa dhaabnaa jedhuu fi warra lakkii ofiin of bulchina yookiin keeyata 39 naannoon tokko Oromoon akka Oromootti bulaa Amaarta akka Amaaraatti Tigreen akka Tigreetti warra jedhu gidduu waraan deemu warra jedhu jira. Ati isaan kana keessa warra kamii sirrii warra kamii sirrii miti jedhu. Maaliif sirrii jettaa maaliif hin jettu mee itti naafuuf? Galatoon tungaafii akka malee hoose tungaafii nama biyya san keessa jiraatu guma mataa keessa deemtu yookaan nama gubinuu deebii fi gaafii tana gaafatee deebii qabaachuu qaba namni hundumtuu. Garuu gabaabumatti
nuti nama sirna Itoophiyaa jalatti guddannee sirna adda addaa Itoophiyaa keessa jiru argine nuuf baay'ee ifa. Fakkeenyaaf ijoollee xixiqqoo yeroo TPLF bulchaa turte dhalatte fakkeenyaaf isaan dugda duuba leeyanii xiyyeeffatanii kan laaluu qabanii. Lolli deemu kun tokkoffaa lola kanaan dura deemee ammallee deemnee deemsisuuf yaalaa jiran. Lolli kun haqa hin deemne kanaan dura deemee jira. Lolli kun dhuguma akkuma ati jette lolli kun kanaan dura deemee jira. Biyyi Itoophiyaa jiran suni monarkiin bulteerti. Warra waaqatti nu lafa gadi fide jedhee bultee turte. Ummatoota Itoophiyaa gaafa san ummati haganan baay'atu gara miliyoona 45 ture. Yeroo sanii bulchiisi kun sirrii mootii sirna akkasiitti hin bullu jedhee irratti mormii kaasee gaafa sirni sun kufu sirni mootummaa dargii sun dhufee sirna amma deemaa jiru kana exactly isuma kana. Garaagarummaa guddaan qabu. Isloogaanii isaallee gosa tokko. Isloogaanii irra garree qaamni lola kana deemsisuuf waamamaa jirus warruma lola dargiin deemsise san deemsise ammas lola kana akka deemsisu waamii godheeraa fi muummichi ministeeraa akka durii amma Itoophiyaa keessa jiru sun. Kanaaf lolli kuni kanaan dura deemeera moo'atamaniiru. Yoo namni irraanfatee jiraatu namni tokkollee irraanfatu namni irraanfatee hin jiru. Kanaan dura fakkeenyaaf yennaati tuuti nakaash ganxaay wombadee jedhanii TPLF fi warra Shaabiyaa fi Wayyaanee irratti lola kun deemee ture. Guutumaa guututti Itoophiyaa wayii immoo Itoophiyaatti qidhan jedhanii namni duuchiin gullum nagar wada toor gimbaa jedhanii gara semeenitti namni kuma itti baay'ee lolee dadhabee moo'aman. Amma garuu warri gaafas moo'amee booji'amee galee namni akka Jeneraal Kaasee Camadaafaa kun lolli kun sirrii amma kun lola sirriitti deemaa jira. Lolli kun ammas deemuu qabaa. Yennaati tuuti nakaash akkuma gaafa san jedha ammas jedhaa jiru. Gaafiin guddaan warri sunis deebisuu qabanu. Kanaan dura loltanii moo'antanii amma maafi moo'uuf maal akkam maafi mootanii amma. Gaafas maafi moo'antan har'a maafi moo'uuf kaatanii. Lolli gaafas sirriin ta'in kan itti moo'atamtanii waggaa 30 hirriba raftanii dadhabdanii kan ilkaan qabdan ilkaan buufattanii kan mana kan jeneraalii turtanii jeneraalirraa ari'amtanii mana mashataa araqee dhugaa turtanii har'a deebitanii immoo loluma gaafa sanii har'as loluuf dhufanii maalti uumamee har'a lolli kun sirrii ta'a. Kanaaf lolli kun lola maalummaaf lola mirgaaf lola mirga sarbisiistuu akka deemsisu waan ta'eef yookaan immoo lola ummati mirga kenna kabajsiifannaa fi lola ko nuti immoo naafxanyooti mirga keessan cabsinee akka barbaanne sin bulchina jedhu kanaan duratti moo'ataman waan ta'eef kun lola warri deemsisu kunis hin beekaa warri itti waamameenis hin beekaa warri olchitee gadi lolus hin beekaa adduma gaafa durii itti dubetti sammas dhumaa loluu danda'a abbaan loluu barbaade. Tarii meelaal Dooktar Maangoo Dheerasee muummichi ministeeraa dhaaba biltsiginnaa jedhu jaaree namoota Tigree ta'anii jedheeti muudee gara Tigraay erguu ka'eera. Garuu seera biyya sanii keessatti federaalizimiin bulti biyyi sun yennaa ilaaltee nuti sabaaf sablammiin jedha keeyyaatti isaanii eenyaa ብሔርና ብሔረሰቦች jedhee jalqabaa na hizboች jedha maal jedha namni tokko naannoon tokko ifiin muudataa jedha. Naannoo ofii muudata paarlamaa naannootti muudaa jedha. Garuu akka bara Haile Sillaaseetii bara Minilikii dargii kaan ebelu sii muudee jira. Ebelu fudhadhu ebelu sii muudee ergaa jira waan jedhu fakkaata. Muudee erguusaaf qophaa'ee jira jedhama.
seerri cabee jira jechuu danda'ama? Seerri feerri biyya sanii cabee jira. Seerri akka cabee turee jira. Seerri gaafam cabe seetaa biyyi suni seera warri gaafa dargiin kufu TPLF dhuftee seera jaarteerti. Tolu hammaatu inni qabaatu iyyuu malee seeraa fi heerri ijaarameera. Biyya san keessa seeraa fi heerri ittiin bulan jira. Seeraa fi heerri sun akkuma seeraa fi heera saniitti kan moo'ee Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadigidha yookaan EPDRF isa jedhan san. Gaafa EPDRF irraa biltsiginnaa jedhamu diigame jechuudha seerri sun. Biltsiginnaan uummata Itoophiyaa hin filanne Abiy Ahmed paartiitti bakka buuse, paartiin isa bakka buuse sun Ihaadig ture. Inni akka Ihaadig ta'ee itti fufee mircaa deeme yookaan filannoo deemsisee paartii fi dhaabate kan biltsiginnaa jedhu san dorgomsiisee mo'uu qaba malee inni waan bakka bu'aa ta'ee paartiin bakka buufattee achi ka'ee yoo aangootti kennan aangoo sanatti gargaaramee seeraa ala diigee. Inni diigee biltsiginnaa dhaabee biltsiginnaa jalatti hirmaadhaa namni hundinuu biltsiginnaa jaaladhaa jedhee nama dirqisiisu seeraa ala akka seera sanii akka heeraaf seera biyya sanii diigamee jira seerri sunii jechuudha. Ati gaafatte nama muuduu sanii inni amma tokkoffaa akkuma Ihaadigilleetti akkuma siin jedhe sanii akka Ihaadigilleetti seera aladha kan inni amma akkuma Ihaadigilleetti aga paartiin kun yeroon isaa aga darbee amma seera ala ta'ee jira. Utuma Ihaadig ta'ee jiralle ta'ee paarlaamaan sunis seera yeroon isaatti darbeera. Bakka bu'aan kun namichi paartiin bakka buufatte kan uummata Itoophiyaan filamin kan Prime Ministerii kun ture kunis yeroon isaa darbee jira. Hin danda'u. Nama muuduu hin danda'u. Atuma muudellee akkuma ati jettee naannoo sanatti muuda nama bulchaa achi. Inni muudee amma inni waan sanguma cabsee amma kan Oromiyaa isatti muudaa kan naannoo Amaaraa isatti muudaa kan ammas warra Tigraayis lolatti banee fi muuduuf ka'e jechuudha. Wanni dur sobaa turanis amma ifatti maaliif akka dhaabatee warri durri ilma abbaa gadaa maalii jedhee jala fiigus amma ilma abbaa gadaa tootiin ilma fakkeessituutu warra naaftanyyaa ta'uusaa wanni ifatti mul'ataa jira jechuudha. Fadhu Dooktar inni immoo yakkamaa wayiiti akka beekamutti mootummaa abbaa irreeti. Mootummaa abbaa irree kana uummata ofirraa fonqolchuu qaba jedha. Anis akkasitti hubadha. Mootummaa abbaa irree kana dibbee rukutuu waan barbaachisu natti fakkaatu. Mootummaa abbaa irraa ta'ee fi waggaa 3 guutuu Oromiyaa keessatti shororkeessaa turee jira. Mootummaan kun shororkeessaadha. Jawaarii fi ana jala wani dhaabatu hin jiru jedhee Hacaaluu ajjeesisee Jawaarii Baqqalee Garbaa mana hidhaatti guure. Meetarii Dooktar ajjeechaa Hacaaluu fi Jawaar fa'aa hidhamuu Baqqalee Garbaa fa'aa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhansan. Biyya sannaa tasgabbeessa jedhee gocha kana dalage namichi kuni garuu biyyi sun tasgabbaa'eera. Egaa Hacaaluun jedhame egaa paartileen adda bilisummaa Oromootii hoogganamu akkasumas koongireesii hoogganamu mana hidhaatti eega naqamaniin booda biyyi sun tasgabbaa'e biyyi sun garamitti deemaa jira? Galatoota ishee kun akkuma deemsa namicha kana irratti ilaaltu gaafa inni taayitaa kanatti dhufee akkuma namni hundumtuu beeku protestiin cimaan TPLF fonqolchee jennaan protestii kanas hin tasgabbeessaa mootummaa abbaa irree kanarraa gara mootummaa diimokiraataatti namichi kun hin ceesisaa jijjiirami barbaachisaadha. Biyyi kun diigamaa jirti jetteetidha. TPLFis akka isaa kana godhuu hin dandeetti turte garuu akka Ihaadiguma namatti jijjiirree laallaa jedhaniis isaanis akkas isaan godhatti fakkaan. Kanaafidha akkasinidha inni taayitaa irratti dhufe. Inni immoo taayitaa irratti ba'een booda maal hojjechuu jalqabee jalqabarra waan adda addaa jedhee ture. Waan karaa sirrii nama ajjeesaa turre mana hidhaatti nama halkan mana dukkanaa keessatti hidhaa turre nama caccabsaa turre nama qencirraa buqqisaa turre nu terroristii turre jedhee ture. Kana booda kana dhaabnee
nama ajjeesuun nama hidhuun sodaadha. Namni akkas godhu hin jiru. Eegatanaa beekumsaan wal dorgomnaa yaadaan wal dorgomnaa jedhee ture. Garuu namichi kuni namni biyya bulchu tokko nama dugda duubaa si akeekkata si himu jira. Nama si gorsu jira. Nama yaada si kennu nama beekumsa guddaa qabaachuu qabda. Namni biyya bulchuu yaadi namni tokkochi ta'ee mataa isaarraa yaada baaseetiin nama hedduu nama beekumsa qabu, nama akeekota, nama yaada guddaa qabu, ogeessota adda addaa fiinjala qabatee biyya bulcha. Akkuma akka yaada kootti akkanitti hubadhutti namni yaada isaa kennu, namni beekumsa adda addaa qabu kan namichi kun irraa yaada fudhatu yookaan namichi kunis ilaalee walumaa galatti yeroo gabaabaa keessatti karaa irra deemuu barbaadu jijjiiratee nama isaan morma jedhee yaaduguma balleessu irratti xiyyeeffata. Inni hangafa jettu suni Hacaaluus Itaamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa namicha ture jeneraalicha sanis nama akka injineerii nama beekamoo waan jajjadduu hojjetaa turan kanaguma ijjeesee nama achirraa ka'ee warra siyaasaa nama akka Jawaar Mohammad nama beekamaa Oromiyaa keessatti isa caalaa yaada cimaa qaba jedhee yaadu nama akka Beqqelee Garbaa nama akka Abdii Raggaasaa fa'aa nama Oromiyaa keessatti beekamoo jedhamu nama akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa nama kana guba amma fiduraa qara gujaa qabe inni maal barbaadaa inni dandeettiinsaa akka namni dandeettii isa caalaa qabu akka inni jiru bareera. Isaan waliin yoo dorgomee yoo dhuguma karaa diimokiraasii kanatti ceesisuu yaalee akka mo'amuun beekaa. Akka mo'anne achirra turuu kan danda'u yoo warra kana balleessee fiduraa qabee achiin duuba immoo akkuma TPLF keessa ture namichi kuni nama haaraa miti. Achi keessa waan TPLF deemsisaa turte beekaa. Nama kana fiduraa qabee filannoo soba'aa shaam elekshinii akkuma dur TPLF keessatti baransanii dur ergamaa turanii uummata Oromoo kana nama ajjeesisiisaa turanii kun Onegii kun immoo Gimboota Sabatti nama ajjeesisiisaa turanii yaaduma achirratti baratan saniin ammas nama kana fiduraa xaragee achiin booda immoo mirchaa soba'aa kana deemsisee achiin ittiin fufaa yaada jedhu. Warri TPLF amma inni lola TPLF irratti amma bane malee lolli Oromiyaa irratti akka baname waggaa lamaaf wayi taa'eera kunu. Awurooppilaaniin akka Meqelee rukutee jenna awurooppilaaniin rukute namni jedha malee wallagga awurooppilaaniin rukutaa ture. Gujii mana irratti uummata keenya akka gujii mana cufee mana wanta gubaa ture. Lola kana haga bane har'a miti qabane. Amma diktaatirnetii isaa tanaa ifuma ifatti qulqulleessee isa malee namni mormu akka inni badu carraaqee jalaa fixee warra jajjabatti deeqa jedhee yaalee dadhabee jennaan immoo gubbumaa gadi jalqabne yaallu yaada jedhutti jijjiiree jechuudha. Ulfaat Dooktar. Garuu waraana kana itti milkaa'ettee yaaddaa Dooktar? Waraanni hangafa sii kaasee jira. Waraana kana kanaan dura lolameedha. Waraanni yennaa lolamu, lolli yennaa lolamu, maaliif lolamne wanni jedhamaa jiraachuu qabdi. Objektiiviin lolaa jiraachuu qabu. Gooliin immoo waraanni atuun ka'in maaliif lollaa gooliin kana wanni lolluuf yookaan wanni nuti achiivii godhuu barbaannu kana akkamitti immoo asaan akka achiivii godhan eessa akka qabatan istiraatejii kamiin akka lolan baafamee eegii irraa baay'een duuba lolatti kaa'e. Fakkeenyaaf akka lola fakkeenyaaf amma Ameerikaan deemsitti ilaaluu dandeetta. Gaafa Bellaadiin as boombii godhee hinsaan sun kollaapsii ta'u gaafa achirraa kaan maal lola eessatti akka deemsisan maaliif akka deemsisan Bellaadiin qabanii ajjeesuu achi immoo Talibaan hojiirraa baasuu waan akkasii xiyyeessanii taargeetidii objektiivii kaaniitti ka'uu jecha. Amma lolli inni deemsisu kuni immoo eenyutti moo yaada jedhutti adoon ka'in
Maaliif lolama waan jedhu meelaali qara. Lolli kun maaliif lolama? Maal achiifi godhuufi yoo jettu hin jirtu. Wanni achiifi godhanu akka dictatorshipin idea Ahmed akka turtuuf lolamuu qabaa. Kan akka tilaamutti akkasi. Kan yoo san teete sabaaf sablammooti mirga isaanii eegsisuu fi already Oromiyaa keessatti lola inni waggaa lamaan dura banee mormaa jira uummati qawween qaban akka warra Tigraay qawween qabanuu misaayiliin qabanuu raadariin qabanuu Zuu 23 waan hundumaa kanan qabnu malee lolli kun kanaan dura kana caalaa lolama ture. Amma garuu inni TPLF lollaa jedha. Namni yeroo baay'ee waliin dhaa TPLF isaan qabu qabnaa isaan qabu kan dhugumamee TPLF Itoophiyaa keessatti wanjala gugurdaa hojjetanii jiru. TPLF sirrii jechuu miti nuti. TPLF wanjala gugurdaa badii gugurdaa hojjetanii jiru. Garuu isa miti amma kan ilaaluu qabdu. Amma kan ilaaluu qabdu. TPLF maal ture eessaa dhufee maaliif hojjetaa isa jedhu laala. TPLF የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ወካን ትግራይ ላይብሬሽን ፍሮንት ላይ ሳይሆን አዳብሊሰ ባሳ ኡመተ ትግራይ ጀቹኬቲ አዳብሊሰ ባሳ ኡመተ ትግራይ ጀቹኬቲ አዳብሊሰ ኡመተ ትግራይ ኢሳኑ ጀልቀቡማ ጋፋ በዳ ሴነኒ ሎላኑ ኢትዮጵያ ቀበቹ ፊሚቲ ኡመተ ትግራይ ቢሊሰ ባሱ ፍሎላይ ጋፋ ሞ ኡመተ ትግራይ ቢሊሰ ባሳኑ ዳርጊ ዋን ቱሬፍ ካው ኩፍሰኒ ዳርጊ ጉላ ዱፈኒ ኢትዮጵያ ቀበታን ኢትዮጵያ እና ቀበታን እንቦዳ ማል ኢትዮጵያን ቀበና ደዳዋን ቀዱፊ አች ትግራይ ቢያ ኦጋሜ ቀሎሊ ረፍሮ ዋን ቴፊ ቀበን ዋና ሲሩ ቀበና ከነሳሙ ፊ ኢትዮጵያ ቀባኒ ረፍሮ ፐርፓቺሳ ዋን ቱሬፊ ይረፍራኒ ኢትዮጵያ ራ ቀበና ሰንጋፋ ሳመኒ ቁፋሉ ኡመት ኢትዮጵያ ኢሳኒስ ሁና ዋን ብልቻ ቱራኒ ፊ ኡመት ኢትዮጵያስ ሎሊቲካዬ ኦርኬስትራቱ ኡመት ኦሮሞ ቄሮን ኦሮሞ ፕሮቴስቲች ማረደም ሲናኒ ኢሳኒ ሞያም አካ ኢትዮጵያት ሞያማን ጀነን ኢሳን ጋሩ አካሳኒት ቢያሳኒ አዱር ሎላኒት አዱር ብሊሳ ባስን ሎላኒት ደቢያ ኡመት ትግራይ አካ ዲክታቶር ኢትዮጵያ ላልቱት ኡመት ትግራይ TPLF ጅበት ይፈካል ኡመት ትግራይ ደሞ TPLF hinjib baay'ee jaalata ኡመት ትግራይ ማሊፍ ኢሳኒ ለካ ኡመት ትግራይ ትዝ ምርጋፊ TPLF ጋፋ ኡመት ኢትዮጵያ ጩጫ ቱርታ ኡመት ትግራይ ጫራ ጋሪ ፍዴፊ ሊማ ሚሶማ ፍዴፊ ፋብሪካት ትባናመ ትግራይ ከሰቲ ኡመት ትግራይ ከሰቲ ውጂት አርጋሜ ሲ ውጂ አዳዳባንቴፊ ሊማቲ አዳዳ ወካ ሚሶማ አዳዳንት ባናሜፊ bilisa baattee jechuudha gabaabumatti. Amma bilisa isaa irraa mulqinaa jedhee lolaa jira Abiy Ahmed. Oromiyaa irraa mulqee already mulqeera. Uummata Oromiyaa keessa jiru falmachaa jira. Warra Tigraay garuu hidhatanii waan jiranuu fi irraa mulquu hin dandeenye lolaan irraa mulqaa jedhaa jira. Mulquu hin danda'u mooyyuus hin danda'u. Gaafa kilaashinkoofiin lolanu mooyyuu hin dandeenye arqa ayer maqomiya masaili radari wanun duma qabani isa cala qabani duga aflolu nu tamati TPLF firake nami TPLF strategically isan tiranu nuti sakuma sani biya kenna biliso fannu kanna isa gargarsa sani barbaannu garu lolle amma isan desisan kun sirri damani biya saniti diktaatoroota dhattee nuti sinii beekaa akkanatti bulaa jechuun qabdu. Nulleen jechuun qabdu. Kanaaf wanni nu wal falmannuuf wal fakkaata. Durisi wal fakkaataa keessa darbanii uummata keenyaa cuucan malee gaafa bilisooma uummata Tigraayiitiif mirga uummata Tigraayiitiif lolanu addi bilisummaa Oromoolleen mirga uummata Oromootiif lolaa turan. Kanaaf immoo Abiy Ahmed yoo Isaayyaas Afwerqiitti waan madhu jedhanii yoo barbaade mooyuu hin danda'u. Ulfaat Dr. Beeta jarri biltsiginnaatuni kalee adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaan gaafa adda bilisummaa dhufe Oromoo dhufe warri adda bilisummaa Oromoo keessallee galanii adda bilisummaa Oromootii fi kaayoo
bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf achi keessa galanillee fayyadamuudhaan yeroo santi akka Oromiyaan hin bilisoomne gochaa turanii haa ta'u mee ammas akkuma san warrummaan adda bilisummaa Oromoo keessa turanii adda bilisummaa Oromoo keessa ta'anii shira xaxaa turanii har'a immoo gara biltsiginnaatti maquma kan fudhatanii gariin deemuu barbaadu gariin immoo gorsituu muummicha ministeeraa ta'anii nuti jalqabumaa kaayoo adda bilisummaa Oromootti amanne warra jedhufaa jira maaniif bilisummaa uummata Oromootti warra amanne jira jechuudha akkasii fudhadhaa. Achirratti amma waa itti sii dabalu laali mee TPLF waan tokko wanni guddoon garaagarummaa qaba tokko uummati keenya beekuu qabu TPLF akka Oromootti akka nuti bilisummaa baay'uu qabnu hin barbaadu jechuun akka nuti maalummaan keenya baduu hin barbaadu. Gaaffii qaba saniif dooktar gaaffii sii qaba ulfaadhu wayyami ani fixadhaa kana amma akkasii jedhamaa ture mee fakkeenyaa gaaffii tokko sii dabala. Namoonni tokko kan jedhaa jiranu TPLF waa'ee balleessuu Oromoo jechuun maali afaan Oromoo aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo irraa dantaa hin qabdu balleessuun barbaaddu jedhu namni tokko immoo ni barbaadaa jedha. Haa ta'u TPLF garuu Oromiyaa saamte malee warri Oromiyaa balleessuun barbaadne jedhan kuni Oromiyaa saamte malee naannoo Oromiyaa keessatti afaan Tigree dirqamaan dubbadhaan jenne. Kaayoon isii qabeenya uummata Oromoo saamuuf nama qabeenya uummata Oromoo kanan saamtu jedhe ajjeesisu kaayoon isii jedhama. Ati maalirraa hubatta fakkeenyaaf isa kanarraa? Exactly. Anis yaaduma gosa tokko qaba garuu bal'isee si ibsaa dhagi. TPLF akkuma sila si hin jedhe TPLF maali waan jedhu sana achirraa ka'uu qabdaati. Garaagarummaan TPLF fi garaagarummaan amma biltsiginnaa jettemoo maal jettemoo warra diktaatoroota Itoophiyaa keessatti uumamtu yeroo adda addaa Minilikis taanaan, Haile Sillaasees taanaan, Dargis taanaan, Abiy Ahmedis taanaan garaagarummaa isaaniif TPLF walakkaa jiru maali? TPLF uummata cunqurfameef lolte. Uummata cunqurfame bilisa baasuuf lolte. Jalqabuma isaa gaafa dhuftee Oromiyaa kontiroolii gootus kaayoon TPLF akkuma ati sila jettee Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Qabeenyi guddaan wanni jiru Oromiyaa keessa waan ta'eef Tigraay biyya lolaan bukkee irraa kaatee caccabdesanii deebisanii ijaaruu kan danda'anu qabeenya Itoophiyaa keessa jiru kontiroolii godhan callaa. Kanaaf TPLF Oromiyaas taanaan sabaaf sablammoota adda addaa taanaan kontiroolii haa godhuu barbaaddi malee maalummaa isaanii balleessuun barbaadu. Maalummaa isaanii balleessuun barbaadu. Of course maalummaa isaanii akka calaqqisiistu barbaadu. Maaliif isaanis kan lolaniif kana waan ta'eef. Amma immoo garaagarummaan guddoon amma TPLF fi diktaatoroota Itoophiyaa walakkaa jiru guddoon isaanii. Mee dooktar gaaffii tokko sii dabala. Qabeenya Oromoo kana yoo TPLF saamtu nami TPLF waan Oromoon dubbatu. Fakkeenyaaf nama Oromoo ta'e tokko ennaa ani dhimma Oromootiin quuqamee dubbadhe nami afaan Oromootiin dubbadhe nami na basaasa nami na yakka kanatti qabee TPLF waliin ta'e Oromoo ajjeesisa Oromoo kolaas Opidio kana nami mootii jedhoo jiraate ani bara TPLF galtu ijoollee ture bakka ximqataatti namicha gujii tokko abaa'oo jedhanii rasaasaan dhaanee ximqata keessaa rukutanii ajjeesan dhaggee jira illa xiyyeetan. Gaafa sanii namichi kuni abaa'oo jedhee ajjeesise Oromoo tan. Ka dhukaase TPLF na intigireetti dhukaase. Ka ajjeesise gara Oromoo. Mee ilaali TPLF Oromoo saamuu dhufte yoo jennu nami Oromoo saamsisuuf Oromoo irratti yakka dalagsiisaa ture matuma isaanii biltsiginnaa jijjiiratte tana isiidha. Isaan kana maal jetta warra kanarratti? Exactly. Kanuma kan jechaa jiru. Isuma sira jalqaba siifita karaa eegaa. Amma laali TPL transitioning government Itoophiyaa yeroo mootummaa cehumsaa 1991 yeroo sanii eegii ONG keessaa baateen booda ONG keessa turte transitionii keessaa baa jedhanii ni miti. Gaafa ONG baatu sagantaan ONG garkaa qabdu turte Oromiyaa wanni jedhan kun kaarra nuti Oromiyaa jedhu kun ONGitti qabatee dhufe yeroo sanii. Naannoon Oromoo kun hundumtuu walitti dabalee Oromiyaadha.
afaan oromootiin hojjechuu qaba. Maali sagantaa onegisan irraa onegin baa jettee oneg ariitee nama waraana onegii kaan guma reebdee loltee central committee onegii tikeettii murtee fi baqadhaasi jetteeni eegii warri biyyaa baatee ari'uu hubatteen duuba maal gootee booji'amtoota qabdee waliin dhutte taani kunoo kuma dammaqsa kana faa abbaa duulaa gammadaa faa booji'amtoota dargii achi qabdee tireenii godhaa dhufteen taanti amma sagantaa onegi kaani kunoo amma hojjedha bilisooma waan jedha kana caddisa diimokiraasii jedha kunoo biyyi oromiyaadha afaan oromootiin hojjettu kanaan hojjedha isuma oneg baatte kaan modifayii godhattee midheeffattee akka isaan itti toltutti sirreeffattee ergamtoota kanatti kennite kun warra har'a kun Abiy Ahmed faallee yoo san hin jiru ta'a sirnuma san keessa jira akkuma ati jette amma gaafii ati dhumarra na gaafatte dhufa onegi transitionirra eegii baheen booda nama oromoo akka amma nama Tigireenyaa nama afaan Tigiree haasa'u barbaaddee Addis Ababaa keessallee deemanii hidhaa jiran kana namni nama oromoo qabsiisaa ture kaayisisaa ture bilisiginnaa har'a obbidiyoo durii bilisiginnaa amma jedhan kan didiqqootti lakkisi gugurdoon bilisiginnaa ergamtoota bilisiginnaa yookaan bilisiginnaa mormatee keessaa bahu malee fakkeenyaaf obbidiyoo keessa hingooma xiqqoo obbidiyoota kaanirra hingooma nami jedhan Lammaa Magarsaa fudhate mana hidhaatti hidhamee hidhamtoota fakkaatee nama onegi ta'e basaasaa ture achitti garafamaa ture warra hidhamtoota waliin ijoollee oromoo keessatti hidhamee hidhamtoota fakkaatee qabsiisaa ture Lammaa Magarsaa Abiy Ahmed amma diktaatoroota Itoophiyaa ka Minilik Haile Sillaasee fakkaatee roopilaa Baardaarirraa kaasee Meqalee rukuchisiisu kuni basaastuu Itoophii Melles Dabuub Afrikaa ergee sirriitti salaxansiisa yaada gaarii qabaa jedhee achitti salaxanee dhufee isaa dura bu'aa ta'ee silkii nama onegi jedhan nama Gimboot Sabattii Biraanuu Naggaa kaamma isa waliin deebi'ee hiriiraa jiru kana deeggartoota isaanii kan basaasaa ture kan ari'aa ture kan qabsiisaa ture kan qeencarraa buqqisaa ture eenyu ture Abiy Ahmed ture. Kanaaf diinni guddaan TPLF durumaayyuu uummata Itoophiyaatiif miti kan lolan uummata Tigraayiitiif lolan ammas uummata Tigraay difendii godhaa jiru. Kanadha kaasee hubachuu qabdan. Nutis biyya keenya irratti akkuma TPLF biyya isaanii difendii godhu nutis biyya keenya difendii godhachuu qabna. Boodarra garuu wanni nuti TPLF wanta nu fakkeessa maali biyya keenya mirga biyya keenya yoo eegsinneen booda Itoophiyaa jettamtan yoo ijaaruu barbaadan Oromoo nuti warri Oromiyaa keessa jiraannu Oromiyaan mirga isaanii eegenneen booda Itoophiyaa nama gumaaf taatu Walaayitaanis biyya isaanii irratti biyya isaanii bulchaa teetee Sidaamoonis biyya isaanii irratti biyya isaanii bulchaa teetee Sumaaleenis biyya isaanii irratti biyya isaanii bulchaa teetee Tigreenis biyya isaanii akkuma amma difendii godhaartu achirra bulchaa teetee dhuftee Itoophiyaa nama gumaaf teetu ijaarratti. Abiy Ahmed garuu andafaxaxee anatti isinii hima anatti isinii beeka. Inni garuu gowwaa amma yoona Itoophiyaa bulche caalaallee doofaa dhumaadha. Maaliif Mangistuu Hayilamaariyaam yaalee jira. Innaattuuti nakaashiin gaafa gaddaa jedhu sanii si'a meeqa Mangistuu Hayilamaariyaam jedhee jira. Tigraay keessa maalti bayaa duruuriin tokko achi keessaan baatu jedhee ture Mangistuu Hayilamaariyaam. Duruuriin tokko bayuu dhabaattu kilaashiin qofi fudhattee ariitee Mangistuu Hayilamaariyaam jeneraalota har'a fokkortu tana gumasii tokkoon qabdee mana hidhaa buuche dhiyaatu. Maaliif karaa sirriirra jiran mirga cunqurfamtootaatiif mormaa turan. Ammas mirga uummata Tigraayiitiif lolaa jiru isaan. Garuu isaan nuti TPLF lolla malee uummata Tigraay mootii jedhu hundi jibu. Ulfaadhu mee Dooktar ibsa afaan Ingiliffaatiin inni kenne dhageeffatteef ta'ee abdadhaa.
waa'ee sarbamuu mirga namaatiif irratti kaanee uummanni ka'ee pirootestii uummanni ka'ee godhee jedhe uummanni Oromoo hin jenne namichi kun pirootestii san nami godhe uummata Oromooti. Nami kana waa akkatu jiraata addunyaan cufa quba qabdi. Amma maanii uummata Oromoo waan jibbuuf maqaa uummata Oromoo diinni isaa tokko inni diina dhabamsiisa waggaa kumaa garbummaa jala kuffisa jedhee kaayoo qabatee jiru Oromoo kana waan ta'eef waa'ee uummata Oromoo hin dubbanne mirgi namaan falmamee ture nami hidhamee ture nami luka citee ture jedhe. Dhugaadha nami luka citee ture mirgi namaas dhiitamaa ture jedhe. Garuu bara mootummaa Abiy Ahmed mucaa kakuu jedhan mucaa waggaan isaa kuma hin geenne kudhan hin geenne rasaasaan luka isaa irraa taree jira Abiy Ahmed. Waggaa lamaan inni bulche keessatti Wallagga keessatti badii deeme ni beekta. Gujii keessatti badii dalage Boorana keessatti asi butee immoo Arsii Baale Jimma Harargee uummata Oromoo Walloo taree Sidaama Walaayittaa saba of sablamii keessatti waan Abiyyi tol jennu beekta. Akkami waa'ee mirga namaati afaan guutee dubbatuu barbaade nami kummee gaafa dheengaddaa paarlaamaatti nami biyya alaa waa'ee mirga namaan dhalaa nutti himuu qabu jedhaa ture. Har'a immoo waa'ee mirga dhala namaati inni dubbataa waa'ee mirga dhala namaati quuqamaa godhee afaan Ingiliffaatiin dhiyaatee jira. Isa kan akkamiin laalta? Mee kanarra naawwa jedhiin xumurraa ulfaadhu wayyan. Mootummaa Itoophiyaa hedduu agarreerraa fakkeenyaaf ammataan koo dargii guutumaa guututti argee jira. TPLF argeera. Haile Sillaasee dhageera argine. Kana akka mootummaa amma jiru kana kijibu lafarratti argee hin jiru bakka. Adumaa ati dhaggitu adumaa dubbataa jiru isaadha dubbate boru taqaraanii sanii odeessaa taqaraanii sanii hojjetaa oppositii 360 irraa deebi'ee mirga dhala namaa san taatee jiru. Amnesty Internationaliin gabaasa xiqqaa Amnesty Internationaliin baaste waan isaan hojjetanii wala yoo madaaltu Amnesty Internationaliin baase sun waan xiqqoon gabaasi sun callaa yoo laalte ammaan mirga namaa ka sarbaa jiru waan wal naman gaafachiin achirallee darbime dhuguma mirga namaa yoo eegate dhuguma yoo mirgi namaa isaanti dhagamate isa namicha kana yoo mirgi namaa sarbamuu itti dhagamte ta'e lolli kanaan dura Itoophiyaa keessatti deeme TPLF kanaan dura shiftaa turan malee mootummaan turre. Yoo xiqqaattee lolli suni cinaa Tigraay cinaa Eertiraatti deemaa ture. Akkuma Meqilee keessatti yookaan immoo Asmaraa keessatti kanaan dura innaa lolli waggaa dheeraa deemaa ture yeroo dargii sanis hin deemne lolli. For the first time biyya seenaa biyya sanii keessatti magaalaa guddoo tokkorraa rooblaan ka'ee magaalaa guddoo biyya sanii rukutuun kunoo namicha kana jala jalqabe. Baahirdaariirraa rooblaan kaastee Meqilee rukutuun taasuma wanni akkasii taatee hin beeku. Namichi kun waanuma mirga dhala namaa dhiisiyyuu waanuma hojjetu iyyuu hin beeku. Inni amma yoo rooblaan Baahirdaariirraa kaasee Meqilee rukutuu Abbaay Tsahaayee yookaan TPLF yookaan Jeneraal Samooraa farra buusatti fakkaatamoo uummata Tigraay ijoollee jaartii jaarsa gubbaa qabuusun beekumoo eenyu soba hin kijiba. Kanaafuu mooraalii waa'ee mirga dhala namaa dubbatuun hin qabu jechaa jirtaa Dooktar? Waanuma tokko waan mirga namaa waan jedha qarqamma sanuu oolanii hin beekan. Namni mirga namaa beeku, namni humaanitii beeku, namni magaalaa tokko Kilili tokko dhiisiyyuu magaalaa tokko keessa amma Tigraay jechuun TPLF itti fakkaata akka Abiy Ahmed. Tigraay jechuun TPLF namoota inni waliin uummata Oromoo ajjeesisaa ture, basaasaa ture, nama mana dukkanaa keessa hidhee garafsiisaa ture. Isaan callaatti fakkaata inni Tigraay. Gaafa inni Addis Ababaa ta'anii Finfinnee keessaa nama basaasanii Geetachoo Asaffaa waliin uummata Oromoo ijoollee Itoophiyaa nama baay'ee Gimboot sabatti warra Amaaraa kana keessaas akkas rakkisaa turanii
Uummati Tigraay kan inni haadha Awurooppilaatii kaasuu akkuma san jiraata ture. TPLF itti baqattee itti dachaate malee uummati sun akkasuma jiraata ture. Kanaaf inni waan sabaabii waan jedhan saniin beekaa akkas godha dhimma hin qabu. Uummati Tigraay hundumtuu rukutamee badee inni yoo ጠቅላይ ሚኒስትሪ itti fufee gammada guddatti itti dhagahama. Garuu wanni akkasiin jirtu inni akkuma Mangistuu Hayilemaaramii gaafan badee bultii gabaabduu keessatti roppilaa kaafatee karaas maraatti isa waan baasuun fakkaatu addeetti baqatu amma qopheeffachuun isaa naaf fakkaata. Ulfaadhu. Mee gaaffii xumuraati daqiiqaa lamaan keessatti naa deebitee gaaffii kennan xumurra. Ilmaan Oromootii fi ilmaan Oromoo waraana amma biltsiginnaa fi warri Tigree waliin godhu kana keessatti hirmaatu qabu. Maaliif itti hirmaatu? Yoo hirmaatan jettu. Yoo hirmaatan jette maafi hin hirmaatin jette? Gaaffii baay'ee gaaffii gaarii. Ilaa waan biyya san keessatti deemaa ture isa dheeraa yeroo duriitti lakkisiisaa ammaa irraanfachuun qabu. TPLF biltsiginnaan kaleessa kan uummata keenya jeesisiisaa turan isaanuma. Har'a maqaan isaa biltsiginnaan OPDO'dha jechuudha kun. TPLF warra kaleessa nama keenya jeesaa ture basaastuu warra sanii hanturan ana jeesisiisaa turan kakaraatti himaa turan kan mana hidhaa keessa waliin seenanii uummata keenya basaasaa turan eenyu akka ajjeefamu eenyu akka hidhamu godhaa turan kun biltsiginnaa har'aa kana. Uummati keenya gabaabumatti lola kana dhaqee loluu hin qabu. Lola kana dhaqee loluu hin qabu jechuun biltsiginnaa ta'ee biltsiginnaa fi duuba duubaan deeggaruu qaba jechuun biltsiginnaa buqqisuu qaba amma Oromiyaa keessa. Yuufi ijaaruu qaba. Qophaa'ee amma abbaan feetayyuu dhaqee haa loluuti inni gaafa as galu ollaansaa Oromoon ollaasaa irraa baasee eeggachuu qaba. Bulchuuf qophaa'uu qaba. Amma biltsiginnaa achirraa fonqolchuu qaba amma. Cadhisee ta'uu hin qabu. Isaan biyya isaanii diffeendii akka godhanu ifatti waan beekamu. Biyya isaanii diffeendii godhuu dhiisiyyuu waan biltsiginnaa jedhan waan kijibaa kan molta qabanii achi oofan kana akka isaan mo'atan wanni nama shakkisiisaa hin jiru. Nu ammoo garuu katti baay'ee dhama'uu qabnu. Amma biyya teenya maal goona? Lolli kun gara fedhettiyyuu haa dhumuuyyuu haa dhabaatu nuti garuu biyya keenya harka jala galfachuu qabna. Harka keenya keessa galfachuu qabna. Qabsoon Oromiyaa keessa itti finiinuu qaba. Biltsiginnaa achi keessa ari'uu qaba uummata Oromoo. Kanadha kan jiru. Ulfaadhu wayyami Dooktar ibsa nuu kenniteef baay'ee si galateeffannaa. Ulfaadhu wayyami. Uummanni Oromoo biltsiginnaa dhabamsiisee Oromiyaa bilisummaatiin guutummaatti bilisoomfatee harka ofii keessa galfatuu qabna jedhaa jirra. Nullee gumii bokkoo miidiyaan akkasitti ilaalla. Uummanni Oromoo bakka jiranu ka'anii mirga fiitii falmanii nama hidhamanii nu gallakkisaa jechuun qabanu namni isaan gallakkisuuf hin jiru. Kanaafuu yoo Oromoon jabaatee qabsaa'ee bilisoommaa fi harkatii fiitii galfatee Oromiyaa nama biraa fidanii irratti aduu TPLF jara kan ariitee nama biraa nurratti hin muunne guutummaa guutuutti harka keenya keessa galfatuu qabna jennaa. Ulfaadhaa wayyamaa kan daawwattanii fi galatoomaa jennaa. Gumii bokkoo miidiyaa yuutuubiilee laayikii fi saabskiraabii godhaa jennaa. Ulfaadhaa wayyamaa. Jedhaatis Dooktar. Hayyee galatoom.